laayivii nama wajjin seenee nam bakka ni deemu hundatti waraabaa deema. Na waraabaa guys. Na waraabaa. Dicha kana na waraabaa. Waan gochuudha yaaddu ati baasteen dubbatiin asirratti hin dubbatiin gochaan agarsiisi malee. Mana akkasii barreeffama. No jechuun nan kaka no ati dhiisati. Waan an sitti munan dhageenyatti gaafa duraa diddee maammee malee itti amma si fuudhee dhugaa dubbachuuf durba duudhaan itti kenne. Biqiltuun obboleettii dhaadhas buris. Biqiltuu siistar nachi. Gaafa fuutu durba duudhaa fuute amma deebistee obboleettiidha jettaa. Maal jechuudha. Beeksitee boollatti nan jechuudha. Gaafa sana. Gaafa warqii irraa fudhachuu obboleettii miti jaalallee turte. Durba duudhaan. Maamme intala si ammaa kana yookaan gadhiiftu ta'e anaafati bakka amma booda. Tumatti dhufu wantumti sitti na fidu jiru kanaan booda nagaa rabbiitiin jireenya koo jiraachuu. Dhalli aqil qabeettii mana keessatti utuu sossobuu kanaan harka kootiin guddise jechuudha. Qorata guma sa'aarra fiitii kootis gaara sa'aatiin 8 geera. Narrafa. Koi. Guyyaa tokko eenyuun akkana irra kaate beektaa? Siifuu irra kaatee dhufe akkasitti agarsiise haaluma kana. No. Siifuun akkasiin abbaa manaa qabdu beekan. Siifuun miidiyaa irratti tun taane abbaa manaa qabdi intinaa dhuma irratti. Okay. Warroota abbaa manaa qaban firattanii buutanii jechuudha. Ana jaarsa silaa ilkaan gara keessootiin fitee fuuldurri qofitee naftee jette kana narraa hartanii na salphiftu. Maa rabbeedha amma maal gootee kaate guuma rabbeedha maatuma teessanii hedduutti dubbattu wanta bu'aa fudhadhu asii jette. No. Itti tolte bar. Gaggeessaadha. Waa biraatti jedhi. Gaaf tokko dhiisi garuu dubbadhu. Gurbaan waada nu balleesse rabbumti haa eegu malee dhugaa dubbachuu waada nu balleessee jira. Hin dubbadhu jedhe bara. Biqiltuu. Wayye. Amma maammee kana kun ko moonyiidha dhugaa dubbachuuf utuu hidhuu deemee barbaada. Dhugaa dubbachuuf sila guumaa wajjin turre sila biqiltuu wajjin turre biqiltuu wajjin teenyeetu haasofnu rafiitiin na qabee quraana walii qaraanee rafne biqiltuu wajjin sanaan booda guumaa biratti Umar Faaruqiin Umar Faaruqiin argeen wallahi quraana walii qaraanee biqiltuu wajjin saamee kaasofnee rafeem qaata rafe. Achi Umar Faaruqiin walalleessaa argeen baay'een dinqisiifadha mukaa kana guumaa kadhee Umariin an dubbisaa deeru gali. Maammee koolaan siifan hubadha sii galee anaa rakkisu sodaa koo. Ati nama gaarii beeku. Lasaasicha lafa kaayyoo mutachee ol fuutanii bakka namni seenaa sanatu ba'a seenaan qaamni sana baafte. Guma bakka eeguma takkana sodaatte wallaahi bor bareecheen ediitii godhe ammoo itti deebi'ee bareeffadha akka bareechanii siin cabsachuu ta'utti. Maal na ajjeefte haadha manaa gootii gadhiisisiifte jette malee. Jabaadhaa waan jiru haasaa takka tuutuun talleen bahin deeme shira waraabbataan jira waan ta'eef. Ayyee mee dhageetii qorataa koo akkasii nuti jirtu naa laali. Bakka guma saarra fiitii gootii geera nagaatti. Saan saddeet geera nagafa. Ayyee kan bareeda siikoo guma wallahi isma dhugaa kan bareedan talichi laa ilaa. Intalli baay'ee. Kuteeka. Akka qorataan biran baay'eedha. Sababanni mana kanatti deddeebi'u qofa wallaalee taa'aa jira yeroon asii dhabee jedhe bakka wayiif tan arga. Egaa obbolaa walirraa fageessuun ta'uu beeksisi jammara obbolaa wajjin jiraatu walirraan fagaatan beeksa. Natti tola malee yeroon akkana wal biratti sin argu maasha Allah du'aa isinii bareeda. Anaaf biqiltuu dhugaa dubbachuu guyyaa togaa yeroo wajjin bullee achi sinarraa siqee rafinaan jette bara walirraa siqnee rafne. La ilaha illallah. Dhugaa dubbachuu. Mana gala nan beeka isa kana nan beeka. Sirrii kan beeka.
Attuma wal irraa signeera. Ilaa sin kun wal Waan biraa. isaan beeku. Waaqni wal biratti sinaafa qusatu gaamma tokko dhufee immoo tarii yoo waa xiqqoo si waa ulfaatu wayii harka keessa na kaa'ee jedheen beeku akkasitti immoo sirriitti naa eeginsiin jedha qorataadhaani. Naaf gala bar. Anis kanuma afaan didi obboleessa siiti an jedhaa jira bar. Nan didaa jira bar. Nan falmataa jira. Falmadhu yoo akkanan ta'in hin ulfaatu. Maammii itti dawwalaa jira bar. Yaa Rabbi baltaazar kan ilma dadhabne hin aanillee. Rabbumatu isas rakkise. Maammii dha bar. Maammiin sun ila dhaggeeffatu. Ila booniyyee tokko jedhe. Haadha faaxee lama jedhe. Haadha faaxee bira geenyaan abaarameera bakka. Achi gaheera bar. Mucaa sanarraa naqaba bakka furdoodha. Biyya keenyatti birrilibsii qorraa bitanii uffachuun hin ulfaataa. Isiin immoo birrilibsiin barbaachiftu yoo fuudhan akkasumattuu waan arge waan baay'ee dubbate. Haadha faaxee lama. Haadha faaxee booniyyee biqiltuu doktoriin illee jana januu eegalee bara. Dhufeera qoy. Hin dhufe. Guma rafiitiin naqa budii takka taa'in deeme rafa beekaa. Hamma nagaatti jettee deemtuu garaa maal si shakke? Dhugaa dubbachuuf rafiitiin mana naqa budii takka simbira taa'e rafa deetan. Ishi akkas taanaan bareedaadha. No, natu baay'isee bar, natu baay'isee. Natu baay'isee bar, na ilaaluufi bar. Dhaqeen raffisee na rifate bar. Barsiisoo. Jedh na barsiisi. Obboloota koo keessaa naman akkaan jaalladhu wayii jechuudha. Dhugaadhuma obbolummaadhuma isa dhugaa. Yaa Rabbi khayrii nuu godhi kaa gooftaa koo. Tarii eenyuun ilaala? Kunoola. Ittaa yaala. Ta'uu qatama. Maammii naa ilaali. Seexanni isaa mataa keessa giu godhaa jira. Mataa uqqataa. Akkam wal biraa bareedna. Inni kun qorataadha moo ijoollee nama biraati? Baay'ee guma maal taate qorataadhaaf footoo ijoollee hin beektooti obboleessa siiti kun qorataa maal taate qorataa footoodhaan hin beektooti. Kun obboleessa siiti. Obboleessa siiti. Macheem qorataa rakkatti namni jenne abdiin qabaan. Sina banan. Haasaa meewwanneen koo al tokko wayi boqonnaa fudhatu torba na jedhaa jira. Guma. Nagaan bulaa bakka. Inni naafa bar. Situ deemee intala siisana bira deemaa jira dheeruu hin shakke. No, inaafaa guddaa wayi ilal. Ammas irraa ba'e bilbila biraatiin hordofaa jira beekta miti. Maa kun ajjala jira akkaawuntii biraatiin. As jala jirasi. Ammas ammallee biqiltuurraa garaa muranne sii galee yeroo siin akkasitti aadaadhaan faayamtee babbareeddee teessu kana onneen torba jedhaa jira sii galee garaa irraa muranne dhugaa dubbachuuf. Nafsiyyaa isaa kanatu dadhabe. Nafsiyyaa isaa kanatu ijoollee gar rukutame. Amma yeroo hanaaniin bira dhaquu kakataa oole jechuudha. Biqiltuu namni jedhamtu dhalatteettii jedhaa oole. Dhalachuudhuma sii galee. Anaan immoo jechuudha warri komantii jechuudha. Na dhiisaa gagaatti waan arga dagataa ni galee. Ilaa. Guma ammas wantan jedhu atillee wal kenniifi anaaniin kenniifi. Ammas irra deebi'ee wanta kakadhu yoo maammeef hanaan wal jaallatanii anaa jiru dhugumaan qorataa miti argita miti. Hojii kee dhaabiniin siin jedhe yeroman sila isiidha isaa kennu. Yeroman isaa kennu maaliin jedhe qoratatis hojii kee dhaabini. Hojiin itti fufaa
kan biqiltuu immoo gaana taa'etuma du'aa gochuudha ammaa inni kan si nama sirriitti gabbara kana sirriitti guuree waan isii fakkaatu waan akkasii kana bareedu waan kiiloo kaasu waan akkasii kana yoo qabatee dhufe jara kana hunda kuffisee fudhatee galuu danda'a jedhee du'aa godhaatuma walitti sindiisaa gaa anaanis amma ibaadaarra jirti gaa rabbii kayriya godhuufi dhugaa dubbachuufi anaan immoo sidaana fakkaa amma dhugaa dubbachuufi biqiltuun obboleessa koo jettee siin iyyuu kanaaf biqiltuun obbolummaa keenya immoo obboloomne argineerra wal bira geenye bakka sidaa namni waliin ofsine keessa irratti halgaa qalloo tokkorra bullee wal cunqursine siqachinarraa jedha akka obboleessa hangafaaf qotisu haala kanaan bullee irra jechuun wanti nutti dhaga'amu hin jiru jechuun utuma wal fuuneefuu hin mi'aawu walitti hin mi'oonu sii galee obboleessa waa walitti fakkaannuuf. Waa xiqqoo amma na dhiitte bar dugda keessa na dhiitte siqachinarraa itti bar. Maashaallah. Yeroo sana keessa halkan yeroo lafti dhagee sa'aatii 8-9 ga'u keessa waa akka kana wanti qaamni kan kee kun sitti ulfaatu rifeensi maraa ka'e sin La ilaha illallah. Narrafe dhugaa narrafe gaafas yeroo sana narrafe. Manaamaa wanni maammee fakkaatu sitti dhumne yeroo rabtu keessa yeroo sana. Abo maammeen Baltaazarii bar dhugaa dubbachuuf Baltaazar jennaan. Akkasii mootii kan konkolaataa koomee taphadhaatii gajaarsi kana jaalataa hin ta'u. Irrafamaa. Rafiitiin marra fuqeetti deebi'etanii sila mana kana taaptaaba godhannu jedheetuman dhufee anillee biyya keessa hin jiru beektaa biyya biraan deemee jira. Akka carraa saatitti dhuman argadhe kanatti wantoota ummanni warri galmaan kun walaloo jaraa akka jarri nu qaqqabsiisuudhaaf waan tokko yaadachiisa jedheetuman hin seene. Yadduudhaan egaa intalli na heerumsiifattu malee jettee dhufte. Maammiin bar maallaan jedhe sitti dabsu? Jallisi intalicha jallisi wallaahi billaahi. Hin bareeda beektaa. Ilmaanas qaba. Hin barbaaddaa. Bareedinas hin qaba. Hin barbaaddaa. Irraa nafu dhugaa dubbachuu. Yoo sii ta'e jedhe laamma gurbaanas jalan jiru laamma biqiltuun isas hin jirtu. Harkaanan dhaha silas kan koo tiktookii na baarameera sii galee sababan bultii diigu kana dhaqee jaalallee wal na baaramu amma namni 300 wayi kun gomaatti dabalama maalin jedha seete intalaan kana dura wayi haay xixiqqoo wayi waliin jejjennee rabeettaa haay xixiqqoodha qalbii waan yaadaa turte gaa suutumaan hin seena hidheetan malee bar wanta ariifataatti seenan ariifataa baasii galee suutumaan inni itti seena onnee seena hidheetan haayin jedhe yeroo jalqabaatiif haay waliin jenne egaa amma erga dubbiin ariitii akkasiitiin dhugaa maammichi qabameera beektaa irraa qabameera na jalaa butaa hidheen sodaadhe. Hin shakkisiisan ni qabamee jira qaba sirriitti hafuurri sirriitti seenee jira. Dhufee deddeebi'e bar. Hin shakke amma siita jira tarii isatu achi jira jechuu ruuhii hin shakke. Anamma yooti kan barbaaddu ta'ee rakkoon qabu gurbaan xawal waalleedha hin ta'uuf. Ilaa qorataan maal jedhi yoo inni bor kan biraa wajjin akkasumatti hin haasofte yoo biqiltuu dhumarraa immoo garaan muranne hin jaallata hin soba beektaa laamma yoona isatitti dawwalee naan baate jara lamaanuu nama nu bar booda kana dhugaa dubbachuuf. Biqiltuunis kunoo as jalaanatti kakataa jira dhufee jala waa kakataa jira. No hin dhaga'inati dhugaa dubbachuuf ijoolletti namaniin. Nama biraati maammee miti. Hafuura wayenna seeneette miti haa ta'u manfasii wayenna seeneette. Manfas waan jedhamu jira beektaa kakuu haaraa utuu hin taane kakuu moofaa keessatti kan dubbisa laasa kana. Amma maammeeni rakkoon maammee jechuudha.
nan jaalladha nan kabaja. Inni amma rakkoon isaa onnee isaatu bakka tokko dhaabbachuu didde. Bakka tokko dhaabbachuu didde. Biqiltuun nama gatanii biraa deeman miti beeki. Dhugaadha nan beeka. Amma akkana goona. Ilaa as jalan jiru waan si gorsa intala yoo kan barbaaddu ta'e jechuudha. Ammumani waa itti si meetuma si qajeelcha. Akka inni lamuu dhufee keessa galee jechuudha walii gadi sirru kunne biqiltuu irraa yoo abdiin qabaanne ati kan biqiltuu obboleessuma jedhii bira darbe obboleessuma jedhe akka inni waa badiin balleessine lamii sii galee. Akkasi. No biqiltuu beektaanii utuu hin jaallatin dura jaalallisi xiqqoo wayina keessa turte beektaa wanta hin dafeen gadhiifneef uummataa ifan taane malee. Maanan beeka. Sanuma afan qabee hambise hin kennu kanuma afan jedhaa ture garuu erga ati gidduu galte kabajuma keetiifan egaa jaallatu jedhee dabarsee isaa kenne amma immoo isii dhiisee kan biraa dhufee qabuun haraama guddaadha jechuudha hin ta'u. Amma kana kan na shakkisiise anillee beektaa laati rakkooni ati garuu yoo isiin barbaanne laasamma yeroo wajjiniin akkana gaa hiriyaa wajjin deema obboleessi wajjin deema. Yoonni kan jaallatee ati dhiiftu ta'e immoo si waa xiqqoo kiis godhan kana si maddiisii kana harkaan haaxaan kana dhiisi. Ati ammoo biqiltuu bira yoo teessisi harkaan waa xaa'uun dhiiftu. Areeda kanan beektaa qaqqabuun jaalladha amma namni kanuma na shakka malee waan biraa miti. Akkasuma goggodhaa. Naa gala. Waan ati si hubadha. Akkasii. Walumaa galatti amma akkanaa goonu. Ayyee. Amma maammeen wana sagal katabeera jechuudha wana mana sheekotaan deema. Sheekota waggaa meeqa qara'an ilmii qara'an jarattan akka inni du'aa isitti kadhatu goosisa iree wana 100 katabeera nan beeka. Warra waa kataban bira fayyada geetan tiktookiin kee kun akka inni hin guddanne godheedhaa jira nan beeka hojiisa nan beeka. Amooru rakkoon qabu amooru yeroo inni dhufee jedhe immoo gara isaan dubbadha jechuudha gara isaan dubbadha narraan ilaale hojii jaarsaati kun. Afaan sophee asirratti aanu sopheen callisa beektaa sopheen callisa. Amma beektaa maali beektaa wanta mucaa kana namanneefi sila doktoruma wajjin turan beektaa sila doktorii koo jedha yeroo haasa'u kana miira keessa galee rifeensa akkana godhataan siin jedhe kan doktori immoo itti caalu waa namaa kun hin mi'aanni jedhanu isarratti hin bare akka waa namaatti mi'aawu sii galee. Akkam waan ati irratti harkaan qabde malee hin ta'uufisa waan ati harkaan qabde. Hin ta'u bar koomatu mi'a amma wanti inni haadha faatee qabeefi. Haadha faatee wanti inni qabe midheen gadda wayii xiqqoo wayii wal jala jenne kiis wal goone beektaa kanuma obbolummaa wayii sanaan dhaqe maccaa dhumti immoo maccaa beekta miti maccaan har'a mucayyoo wayii mucayyoo wayii baakgiraawundii godhatee dhufeennaan kaafatee naa wajjin seen bakka sanarraa baakgiraawundii sanarraa kaafatee baakgiraawundii namarraa kaase bara isa namni fuula dura jiru jaalallee nama dudduubaa kaasee ofii isaatii baakgiraawundii godhatee dhufee bira taa'e haasaa mii namni akkanaa kun amma maal jennee maqaatti moggaamu hin jiru bara. Maccaan immoo annan jaalladhe waan sidhumee ergadhu mana kana taaptaapa godhanu geemii ergadhu meeme tokkotu waa xaxxabachuu jaallattaati silaa harka duwwaasin teessisu saatii keen gubuu gamanumaanii. Waan si dhibu keessaa macca naaf ta'e macca natti tole tokkoffaa nama aqil qabeessa nama xawalwaallummaa kanallee hin qabne sii galee egaa nama akka kanaa si fayyada jechuudha obboleettii kee kanallee hin miidhu tarii arra dogongoreetumayyii baakgiraawundii sana godhatee dhufu malee an biqiltuun kun isaaf taatii laataa jedhee tangaa keessa kootti yaadaa jira. Maccaadhaamu.
Biqiltuutti kunis beektaa amma gumaasa dhugaatiitti biqiltuun kunis maammee waa barsiiseera deddeemuu kana barsiiseera natti fakkaata. Okay, waajjin barsiisee. Waa'ee galte beektaa raameeksi gurbaa jedhamu wayii kan booniyyeedhaan wal jaallatu wayii ilal maammeen booniyyee dhaqee biqiltuun immoo jaalallee booniyyee durii sana raameeksi gurbaa jedhamu sana bira deemte sii galee. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Isi waa tamaarsisee gadhiise jechuudha maammee. Waa hatuu wayii bartee jirti waa hatuu barteetti. Akkana ta'an amma manni nu inuma na jafamne jedhe kaa na jafamne. Bar waan siin galleetu jira amma isii maccaanii baagiraawundii godhate harruma qofa arge maal jedhe seete sobee maccaama biratti maccaa mucayyoo kana si duran beeka achittan beeka asittan beeka jedha sobee barra hin soba bar keessaan naqee baruuf hireef. Poolitikaatti godha jechuudha mucaatti. Poolitikaatti godha amma maqaa si balleessa yoo ati intala si hanaan kana dhugaa dubbachuuf yoo ati itti kennite bor immoo tarii hiriyaa qashtii wayii fudhattee as baate waan ta'eef isiin namni gaariyaa of biraan dhabu isii dhiisee hiriyaa si jaallata sii galee waan hin oolle hojii maammee nam beeka bar waan biraa miti qorata dhugaa dubbachuu taanaanii egaa namni gizee tokko hin quufee dhiisa amma dheengadda gaafa macca waan kana dhufee akka aaraatti deemni kuffise sanarraa kaasee jechuudha biqiltuu machaa akka haqlee dhabu wayii ta'u jaallateera jedheetan anillee machaa waanan jaalladhuu fi waanan bootaa guddaa qabuu fi walwaalummaa irraan arginila amma atis ka hiriin qabduun gizee tokko na arsita dhiifama. Ijoo hasaamii haadhaan qalbii nama fuudhanii nam miiraan itti seenee dhaggeeffachuu eegalu konatti deebite bar. Yaa amma rakkoo isaati. Dhaga'imma amma jechuudha rakkoon jiru eessa jira sitti fakkaate. Dhiiseera jettani. Dhiifteen dhiiftu atis amma wannan sodaadhu yeroo hedduu yerooti waan tokko dhiiseera keessaa baheera lakkii hundinuu akkasii bakka naan taatu siin taatu jedhee gandu'aayii godhee salawaata irratti buusee booda utuma wajjin teenyu jechuudha buna dhuguu deemne yookaan keessumummaatuma teenyu asumatti waa qambaatti goota sobeetan akka naman arginee bakka lafarraa waa funaana jechuudha achi garagaleen kuni tarii waan tirraa'u qabamma gaariidha garuu deemsichi hin bareeda aayidiin sun hin bareeda garuu amma yeroo macca dhufee fudhatu kana keessatti immoo macca soddaa aaraadha. Inni kun taarikatti dabarsite duraaniiti waan ta'eef yeroo soddaan aaraa immoo dirqama gaa miira sanaan utuu hin taane miira binaatiin simachuu qabna akka inni intala kana nuu kabaju jechuudhuma walumaa galatti atamma anaaniin kanarraa qabamtettaa garuu. Anaaniin kana har manan dubbadha mana ilaamee kan maccaa egaa kan maccaa fitnee kana kana naani tartiibumaan itti dhufna maccaanii beektaa nama miidhu dhugaa dubbachuun miskiina amma yeroo doktorirraa yeroo qabamee maraataa ture tokko akkanii isii aarsuun barbaadu akkasiin aartuun barbaadu miira sii in eega sii galee na biratti illee waan adda addaan jedhu akka nu wal lollullee hin barbaadu miira keenya sirriitti hubataadha akka maammee miilaan fiiguurraa sammuudhaan deemee yaadee yoonan kana jedhe walitti buutii ijoolleettiin kun isa jedhu yoollee uffata aruuzaatti goggodhee ijoollee gassii ol baasee yeroo nan dhaqee hin qaamfata baqqaa jaalalaa wayitiin na laalaa akkanuu walla anaan isii dhabee jiraachuu hin dandeenye waan beekuuf suuta jedhee na amansiisa. Amma isaan keenyaa kun isaan obbo maammeen kun
asuma taabar yoo ati nama horii hin jiraatte jaalallee isaa yoo jala jiraatte isii ilaalaa maqaa isii tokko waamee thank you family dha hin kennaa beektaa onnee kennaa. Okay, Kan deemu bar. isa kanarratti naqqaani yeroo hedduu kan inni ittiin na gogomsaa ture ana kana booddee kanan irratti bare malee jechuudha. Yeroo inni faamiliidhaan mallattoo libbii kana akkas hojjetee maatii isaa galateeffatu galatoomaa gaa'is qaban waan ulfaadhaan isiniin jala. Dhugaa maatiidhuma isaa sanan si'a malee sanaan yookaan obboleettii koo na bira teessu sana itti mooraa jiran seenee bara. Sana kenninaaniif wachumaan qalbii dhabdi lamuun libsattu shamarraan in libsattu jisi. Amboodarra maal? Anaaniin kana ol ba'u siyyuun jaallanne beektaa inni amma biqiltuun ijatti na ilaaltudha baarti argitee taati baay'ee na qaanfataati bar. Baay'ee siyyeellaati sin beekaman sin beeka ija siirraan hubadha. Garuu immoo si jaallatti beektaa jaalalli siin durii sun inuma jirti siin kan daa'imummaa onnee si keessa. Jirti garuu bar amma waan beektaa akkuma nama sitti mee maammee kanatu deddeemu eegalee booniyyee dhaqee jana jennaan booniyyee biqiltuun immoo walii hiriyaadha wajjin nyaatu wajjin dhugu jana januu eegallaanii biqiltuun immoo jaalallee booniyyee sana jana jante wal makan jechuun. Wal qayyaran. Wal jijjiiran isii galee Oromoon tokko Oromoon amma taadha jechuun kana bar dhugaa dubbachuun wal jijjiiran isii galee. Rekkatte Dr. Booniyyeen isirra.